يا ربي قلني قيتي نورت أرجوم تاني ما تنتيتي لكون في النوغدي تنتيتي أما إن الحمد لله ألف ألف مرة فصل وسلم على Naftona dhageessa qoodamtee lamatti onnee koona dhoote jaalalaan nadduultee jaalalaan namoote qolachuun dandeenya ulfaataa duulli kee sibiriin na qaba yoo laalu fuula kee naafimi koodeetoo koodiin kan kee eessa hulaa koo cabsitee qubatte na keessa inuman beelawa nyaadheetiin bulullee natti taatee jirta risaadhaaf culullee xiyyeeffannoo malee xiyyan kee na dirte yaadaan na falattee lafatti na dirte hirmaataa hin qabdu hiriyyaa fireen kee siin wajjin barbaaddi seeraa fi sireen kee cimaa waraansi kee akka ilmoo dabaa siif naboo agaraan akka ilmoo dhabaa hubatamuu qaba hubannaaf hubiin koo qubsumni si bira dawaaf dhukkubbiin koo waraaneen hambisu waraansi urtuu kee baneen keessa lixanaaf laadhu furtuu kee ati naaf lubbuudha kan ittiin jiraadhu burqaa beekumsaati kan ittiin hirmaadhu ati naaf qaroodha kan ittiin ilaalu daawwitii jiruuti kan ittiin uf laalu ati naaf ameessa abadan kan guune golan baaseenaati kan ittiin kayyoomu jiraatu kan abadan duune ati naaf dinnaara kan mudhiin hidhadhu zayita ummamaati kan nyaadhee dibadhu ati naaf somba kooti kan ittiin harganu kombaasa guddaadha kan ittiin arganu ati naaf ifaadha fakkeenya balbiltii sanduuqa dhoksaati soorata qalbiiti ati naaf kanniisa kan ittiin dammeessu gaaddisa gaddaati kan jalatti dheessu ati naaf kitaaba kan irraa dubbisu maashina jabaadha kan ittiin bubbisu ati naaf kooluudha koolti malala ati naaf kooluudha koolti malaalaati galaana hin guune mootii jaalalaati. Thank you. Thank you so much. Garuu walaloon amma diyyatti kun shamarran Suudii ilaalla taaree kan Suudii jiraatte shamarran Suudii jaalalaan beektu jedhanii hamatanii dhiironni baay'een. Kakaayiroo ilaallataa jedhuufi mootiin jaalalaa shamarran Suudiiti. Ka Dubaay ilaallataa jetti kun warra Dubaay. Alamni kee Ameeriku galatoom. Thank you so much. Shamarran Suudii ilaallatu walaloon ammaa kun. Shamarran Dubaay ilaallatu. Shamarran Dubaay jala jirtanii koppiliikii godhaa isin ilaallata. Muzee galatoom. Sumayya. Negaa. Jira gajtii akkam. Baay'ee shamarran Dubaay qofti walaloon kun isin ilaallatu waan ta'eef koppiliikii godhaa. Ta Suudii mataanaa dhaabattu. Ta Dubaay qofti. Karade mura. Karade mara na fakkaate. Namni biraa kan walaloo qabdan taalentii addaa kan qabdu namni biraa lakkoofsa sagal barreessa. Anaa kana. Eenyu achaara asli biyya kanaaf. Miyuut godhaadhu yaaddu. Naraa hin arrabsin Suudii ija kootii shanan gibee sila namni hundi yoo walaleessa artistii ta'e eenyutu onnoo taare shanan hundi isaa sagal barreessa. Haadha firaa ammaati firaa tuffan maal qabdime. Uummanni fayyaan qabu. Halo? Halo? Alaikum. Waalaikum salam. Akkam Doktora Sile. Nagaya maal qabda? Maalin na dhiyoo wanti hundinuu jira. Maal barbaadde silaa? Walaloo warri walaa dandeettii walaloo qabdan jedhee bara. Ansi dubbisuudhumaa fi soddaa keenya waan taateef egaa nama kana hundarratti walaleessin wal dubartiidha waan taaneef. Eshi. Akkasi fayyaadhaa nagaa keessatti miti ati bakka nagaa taate. Si jaallanna moo?
حبيبتي ربنا أولدك يا جالة نجاك أبدا نجا الحمد لله سينا في سينا لسيل ولمتي سنجالنا نجاك أبدا والله سينا وسينا الحمد ساري نجا ورك يذروني نجا نجا الحمد لله ربي وجني نمريسنا ديرسو آمين يا رب آمين سل ربي نمريس يا ديرس آمين قالتو من أقل كيسني دكتور جالنا بونا الله يسيرين إنجنك هذا سينا ما ننجرتو إشي بيفهم بونا أفنا قالنا بنا الفاتة هي سيستم تنقصتي كان أصلاً تاني بربادني مي بليز وري دندتي أداك أبدان جريا أما صداتين قدي نقوته لا كوسا سجل بريفته ولا لوك أبجته وسنت صدات أنا جالس كافجوج ترومتي صبنا نامني ولا لوك أبدان يوم تيسا لكو أما ينوم بيكه كجارم أنا ما سير باس ليك يكوي دقيقة شن نايك Nami tajaajila gacaalaan dhufu nami sirraa nafu naan jettee naaf galtee turte waadaa onneen koo siin baname har'as waa'ee kee aadaa siifan hirriba dhabe na dhukkubanan aada ammas ija kee arguu nan hawwanan barbaada ni dhufta otoon jedhuu garaan kan kee jabaatee adeemee si dhaqqabuuf karaan kan kee fagaatee duumessa samii gannaa guyyaanis dimimmisa onneen koo siif miidhamee citee dhiiga dhimmisa fooliin kee na barsiistee urgaa abaaboo birraa alaan ilaalaa hafe abdiin kutanne sirraa otoon leelloo koo jedhee sagal maqaa kee waamu sin jaaladha siin jedhee otuman sitti dhaamu akka sakaallaa fardaa jaalala keenna hiitee ergan siin booji'ame nagantee maaf namiite qoricha otoon jedhu atoo summii kuuste jaalalaan siif qabu jibbaan bakka buuste gamoo hamminnaa san onnee koorra dhaabdee hunda obsee baannaan mataa koorra yaabdee sagaltam of miiccee sagal of micciirte jaalalaan siif qabu horiidhaan jijjiirtee eegaa kan barbaadde filattee wajjin turuu dandeessa fiichisiif bakkan qabu bayi onnee koo keessaa deemi jireenya kan koo si baachuu hin danda'u namni akka keetii kun tasuma naaf hin ta'u jaalala keessi onaa isa booddeensaa boollaa qarshitti wal geeddaruuf kiyyoo kiyyeessaa oolla onneen koosiif madaa'es oolee bulee ni fayya jaalala sobaarra immoo jibba dhugaa naaf wayya rooba dhabuu hin danda'u leelloo biqiltuun bunaa rabbumtiin dhiisee kaa dubbii kiyyaaf kee kana onnee dhugaan miite harka rabbiitti yaalaa dhuma deemsa kan keetii anis taa'een ilaalaa. Thank you. Jala sama dhugaa jabaate gobas. Thank you qalamni kee amarku. Gurbaan nyaata geessine kun. geesse beekun as biqin mana galaara kuno silkiin kiyya istaak ta'uu eegale subhaanallah. Amma shamarri kudhanii doolaara dhibba dhibba walitti baaftee doolaara kuma takkaan silkii naa bittu akkamitti dhabamte silkiin kiyya galtii isin galchuu hidhe. Warri galtii kanarra seenuu barbaadan doolaara dhibba dhibba takka walitti qabaa dhibba takka walitti qabaa silkii naa bitta wallahi silkiin kiyya istaak ta'e. ምንም ማድረግ አይቻልም። ሲፈን አርሲ አቦምሳ ወራጆ አሪቱ ሀዳ ፍራ ያቱንሞ ቆያ ካራ ዲራ ጋልቺና ሄሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ninkaban walalo kamin nakfini walalo so walalo adidamo walalo dini kana sini jada walalo jara kana kajalala je kale sekonde wala mawni mara kana guta de qabri tamtu sinyat rafa multi walalo dini dayet wal keza warka ngori habib kajalala je walalo branin jada atirana se kajalala nin jada shi kajalala jadi seera manaa kabaji ayyesh tanjalalas nin jada ko qabu ayye akka ijoolleen hundi fikiriin qabamanii maraatanitti jedhika akka fikiriin qabamne yoo taasise hoo no asaabbidaachoo maa oromoon garaa walitti laafee wala fuudhuuf walii kennuu barbaada imkini kuniin akka shamarran jalalarraa in qabamne illee taasisuu danda'a waman qabun jedhaa dhaggeeffatan inkir jettee diniin dhaabbattee hafti goysi gara damtaayisiiti mina qabbaantii yaa taatu fuudhe jedh
Ani gorsu fedha malee. Makadda gurratti muraafate arabtu jedhi gongo isi onna isi maaltu nagalchi ana taatu fuudhe jedhi. Gufuu kaayyoo taatee jaalalli qilleessaa yaa warra jaalattan biyya ormaa keessaa kaayyoo sin baatanii sin jalaa balleessa. Jaalala kijibaa irraa of fageessa anguma dandeessan halkanii guyyaa dheessa anguma dandeessan halkanii guyyaa dheessa. Dhugaa yoo deemtan rabbi si milkeessa. Jaalalaan qabamee kaayyoo koo daggadhee namni naaf hin beekne kophaa dhukkubsadhee gufuu kaayyoo kootii har'a nu hubadhe. Kan dhugaa jaalatan farfamaa fagaataa kan jaalatan dhabuun namatti jabaata. Anuma qofa moo nama hunda laata. Barri haakaa dhufee waan haakaa fakkaataa kan jaalatan dhabuun namatti jabaata. Kan jaalatan dhabuun namatti jabaata. Kan dura jaalatan farfamaa fagaataa wal amanuun hafee wal shakkiin baay'ataa jedha. Yoo eeyyama keessan ta'e immoo kan biraattis ni dabala. Yaada kennan akka itti fuuta itti fuuta. Shamarri walaloo kana dhageettee baatii kana keessa ijaazaa buute ati shamaraa miti. Bakka kaayyoorraa jaalalli kaayyoorraa si balleessa jedhameera walaloo sitti himameera. Taqabdullee jaarsa kee gadhiisi. Firendii kee biloo gori kaayyoo kee jala deemi. Dhaabbadhu hafi dantaa keetti nu faranjii faara babuuna. Dhageettaniirtu ergaa kana bunee shamarranii. Itti fuufi. Kan biraa immoo ittiin dabala. Uffata gaarii dhabee yoon uffadhe moofaa iyyummaa duruu beektaa walii gannama oofaa. Ati gamoo galtaa manni koo ta'us banaa kan kee kadhaa hin dhufu isuma keessan gala. Bifti koo daalachaa'us ani garuu miti moofaa mana kootii hin qabu firaasha gaarii soofaa waan namaas hin barbaadu natti fidinaa dhiisaa. Ani keeshaa koo afadhee gammadee kolfaa ciisaa. Jiruun koo natti ulfaattee yoon dhabes waan gaarii gammadee tan jiraadha takka kan qabu haarii. Namni eega nama ta'e maalumaan ol caalaa qabeenyi nama hin ibsu namni garuu isa laala. Isaati guyyaaf torbee bitattee qalattu hoolaa anis raafuu koo nyaadhee bakka fedha koon oola. Qabeenya keetiin boontaa olis kaattee gadis kuftee inni silaa ni darbaa atis biyyoo irraa dhufte. Waan amma ilaaltu homaan qabu gatii natu sirra boqata rafteeyyuu hin beektu ati. Ati waan feete nyaadhu anis yoon bulee agabuu fataa jareetan jiraadha dhukkubbii mataa hin qabu. Takkaa teesseen boqattu osoo yaadan goolamtu dhugaa jirtu sitti himaa dhuma kee du'a hin ooltu. Maalumaaf of dhiphiftaa takkaa gammaddee rafteen beektu fataa jedhi jiraadhu biyya lafaatti naftuu jedha. Asirra nama kan diinii yeroo keessa shaadaa kan yeroo dhiyoo keessa immoo shaadaa qabattee ergan shaadaa qabattee asitti immoo kan diinii barreesse yoo jedhe immoo siif hin jala jechuudha. Qoyme gargaartini ati dhugaan tala jallu baay'ee jalluudha. Maqaan kee eenyuun? Maqaan kiyya musliimaadha. Dubaan jira ammaaf immoo kitaaba barreesses qaba yeroo dhiyootti immoo kitaaba sana eebbisiifachuudhaaf qophiidha. Alattu arsii bahaati? Yaa alattu arsii muneessaadha. Aana kiyya muneessaa godinni kiyya immoo asallaadha. Okay, muslima. Follow Qur'aani haadha fira. Haadha fira follow Qur'aan. Hundi keessaa follow Qur'aani hundi keessaa. Thank you so much. Follow box di Korea ishi haadha dhiirati moo haadha firaati? Haadha firaati. Assalamu alaikum haadha fira. Follow Qur'aan amma kamanti wal keessa nur kallaa qabure warra asirra jiru kun bisa durriyeedha. Yeroo sheekonni jiran si affeera follow si deebisee gizee bira. Ayyee galatoomaa hundi keessa. Sagantaa wal keessa laa ishi. Ayyee galatoomaa. Badile ishi biyya beessa. Yeroo hundatti hordofaa Oh, mute godhadhu follow si haa godhani. Follow godhani hundi keessa. Follow godhani. Mucaa waccagee kuma. Doktor Nagaadha akkam? Ati Safaricom bitadhu yennaan diddee miree dura boyta akkatti. Kunoo ittiin galchine malee
jechuma kee dhaga'ee safarii bitattee dhugaa dubbachuuf galgala safariitti nan seena dooktar. Maka har'a muraana galgala kan seena jira waan ta'eef boruu kana waraana jechuudha. Ammaaf illee Itiyoomaan hin seene garuu ati achi teessee nurra safarii koomiin akka aktiivitee bartee safarii bitateera kunoo jecha kee dhaga'e. Amma waan nu jettu qabda. Ammallee waan baay'eetu jira garuu booda seena safarii jecha kee kabajeettiin seeneen jechuudha akka konneeshiniin nun jeeqneef. Galgala gargaarsa jira waan ta'eef waa'ee tokkummaa irratti walaloo bareedduu waa'ee beekaa fi beekumsaa irratti walaloo bareedduu qaaddu kootu carraa sii kenna gargaarsa jira galgala mana maksi. Galgala akka ajaa'ibaatti qophaa'een dhufa dooktar safarii bitadheeraa jecha kee kabajeeni safarii kanan bitadheellee dhugaa dubbachuuf. Yaa waan amma miidiyaarra deemaa jiru kana wal qabsiisi gargaarsa uummata keenya uummata ragee qabna waan ta'eef waan uummata kana walitti irratti waan bareedaa wayii qopheesse gootu carraa sii kenna ishee. Abshir dooktar qophaa'een dhufa galgala. Thanks for subscribe. Love you. Jirta anchi diaspora. Diaspora give think subscribe pana magoto ene konjo welcome. Enu ni kama zene milile. Enu gasimu. Milile. Assalamualaikum. Koime. Assalamualaikum. Koime. Waalaikum salam. Waalaikum salam. Rabbi jadi takka keessa na dubbisi asli Rabbi jadi takka bilbila kee keessa na dubbisi rakkoo jimaa keessa jira asli. Sagalee na bira mooti bira guys. Takka keessa na dubbisi. Sirree jira isii bira malee. Maal taate? Aloo. Maal? Turmaate. Eessa jirti? Asirraan dubbachuu hin danda'u. Maal jetti? Aloo. Asirraa dubbachuu hin danda'u jetti. Asiin dubbachuu hin danda'u rakkoo cimaa keessa jira keessaan na dubbisii. Keessan si dubbisee maal si waaree? Mee fakkeenyaaf waan keessan namaa wal lolte? Gargaaruu dandeessa. Yaada waa yaada sii kennuu danda'u gargaarsa hoo taate kun uummanni hin jira uummatumatti sii himu. Yoo waan uummata hangaa taate dhageeffadhu sitti hima. Ani obboleetti reediin Madiinaa jedhiini inni keessa bilbila kiyya sii kennaa keessaan na dubbise ani obboleetti isaati anaaf hin addaan hin jirru keessaan na dubbise asli rakkoo keessa jira bakka haalli jiruu biyya abbaa naa ta'uu diddiirra ani jireenya hamaa keessa jira bakka. Obboleetti reediiti moo ijoollee ganda isaati? Bakka anaaf hin hirmaanuma abboota Kiliir godhi. Ijoollee ganda isaati moo obboleetti isaa turu? Aadameeti. Takkuma. Ijoollee ilmaan abbeerota reediiti? Bakka haaluma jireenya na ulfaate. Jamiila. Yaam. Silkii kee fidi. Reeditti sii dawwalaa sii haa dawwalu maqaan kee eenyuun? Madiinaa jedhiin. Eessa jirtu? Dubaay jira. Maa obboleetti reedii achi hin jirtu ture soddaa warra reedii lakkoofsan qabdu sii kennu? Muhammadii moo laa. Tole reediin obboleessa isaa maali ka obboleetti isaa fuudhe silkii si haa ergu ijoolleen hiriyoota kennallee jiranii
Itti si hima ishii follow si godhee follow godhee ati barreessif. Dubai yes jirti asli natti leen. Anga Halo. gargaaru hin galu. Eessa jirta? TikTokii jala kottu mee? Kottu live irra jira TikTokii jala namatti barbaada. Ayida. Feemasii ganda keessanitti si bilbila yoo humna isaati ol ta'e si gargaara ishii dhaarin waa takka rakkattu. Dubaay koo Burji Khaliifaan kiyyaaf karee dhiitii bara beektiin boo'ina ishee. Osoo anaaf reediin jirru rakkattu ishee. Eshi. Boo'ina jedha. Madaamii wal ta'e. Lekki. Tole bakka. Burji Khaliifaan kiyyaaf karee dhiitii waa takka yaade. Uma takka. Ayaataas bish. Amma inumaayyuu ka akkasii tan bullaan lan keessatti ijaaruun. Reediyoo dhufte lakkoofsa tokko barreesse. Maanu ormoo sagalee taana bannaati. Jedhee qoonjo. Maa kolosila uummanni kun soba se'a. Burji Khaliifaan kiyyaaf karee dhiitii jechuun isin kolfisiisa moo waan akkasii ijaaruu hin dandeenyu. Uummata mataa kolfii kana. Wallaahi. Namni asirra aaree boo'aa jira rakkate isin asii kolfitan. Saroota. Dhufee jira reedi. Dhufee. Seenii si erge sheek. Keessan barreessitee fi si jalaa dubbatuu ni deemi yoon. Naafuyyuu bilbilaan irraan kaasu inni quufadha dees. Sareen kummee inni silkii sirraa kaasuu hidhu suuraa isaa gad deebisee raggata. Dhiiraa inni boksiin ija. Boksiin ilkaan irraa yaasaatummaan naa eeyyamnaan mana dhabe. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waan hin naqabne soddaa keessanitti dawwaliif fooloo godhiini. Ichitiina jettu. Maaltu jira doktor? Taa'een nuti ati itti manu reeditti. Reedi. Wayye. Indaga. Ani Madinaadha na beekte. Maalette? Ani Madiina haala hin Madina lama qabna. Oh, my sister. Wayyaadha kam? Maal taate? Dalagaa tokko hedduu qabanna bilbila duraanii sani manatti dhiisa sorry mungkin online irratti dalagaa wayii eegalee Badhaama muuyyaa baay'ee na dhukkubaa jira. wallahi rabbi si haa fayyisu doktor Dubaay jirti amma duratti qoo dhukkubee ture wayita ijoollee ollaa kiyyaati wala guddiseen hin beeka dhiqqoo ani kaan beekta haala miidiyaa kanarraa hedduu fagaatee jira beekta wallahi amma dinatti wallaan tiktok dhufe malee tiktokii torbee lamaaf deema jooyinuu hin goone jira maal duuba waan haasoftan jira ani karaa keessatti biyya himachuu barbaada jennaan anan balaa bira jira reeditti yoo waan keessatti taate reedinna taa'ee muujeen bakka ba'utti masmaraan naa giraatinna yoo waan miidiyaa irratti baamu taate bira dhaabadhaan barfamu. Waan miidiyaa irratti ta'ullee ta'e keessaan inni akkanatti naa dubbisu bilbilaan amma mobaayilii samtura hin jiru mana galee da'iiqaa yaan booda daada wal yookaan dawwala yookaan immoo tu lakkoofsa tiktaayii kiyya kana jala amma fudhadhu daada waliin lakkoofsa hojii harkaa qabaamu beekta tiktaayii kiyya jala jira daada waliitti sana booda asitti siima waan jiru yoo jiraatillee bakka yoo wanna keessallee ta'e gubballee ta'e. Tole ayyaayya.